Gaaffin itti aanu meetiin heerumteetti moo riyaa qabdii jedha gaaffin itti aanu. Akkam jirtu daawwattoonni Gaaffii Times ani Meetii Malaakuun jedhama. Gaaffii Times irraa naa dhiyaatu mara deebisuuf as jira na waliin tura. Ani Meetii Malaakuun jedhama. Kanin aladhee guddadhee godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidoollooti. Kanin baradhe leechumatti barumsa sadarkaa lammaffaa ergan xumure Amboo Yuunivarsiitiidha kanin seene. San booda immoo dalagaa kanarran jira. Dalagaan kun ammaaf weelluu maashaappii yookaan kabarii kan jedhamudha. Kan yeroo darbe immoo sitkoomii OBN irratti dalaganii jira. Warreen akkasii dalagaan jira. Sadarkaa lammaffaa yookaan barnoota digirii kee maaliin xumurte isa jedhuu fi akkaawuntiingiidhaan hin xumure. Amboo Yuunivarsiitii nan seene malee achitti xumuruu hin dandeenye. Kan lafin itti xumure Leader Star Yuunivarsiitiidha. Muuziqaan anaa fi waan hundumaati yeroon jedhu jaalala kee, jibba kee, haala keessa jirtu waan ittiin ibsattu waan ta'eef filannoo biraan qabu jechuun barbaada. Maaluma akka taatellee ibsachuu fi muuziqaan baay'ee waan nama jajjabeessudha. Akkasitiin hin fudhadha. Muuziqaan dandeettii ofiisaa kan uumamaan namaa kenne qaba. Ati namni sirbaaf yookaan namni sirbisiin jedheef hin sirbita taanaan milkaa'aa ta'uu dhiisuu dandeessa. Uumamumaan keessa kee kan jiru jira. Ani gaa namni sirbinaan jedhee yookaan kayiiti akkas godhinaan jedhee fituu hin taane kaka'umsuma keessa koo jiruuni kanuman dur qaburraachi as dhufee kan hiriyoonni koo immoo na bira dhaabbataniin hin sirbe. Sirba yeroo jedhani muuziqaa yeroo jedhamu garuu namni sirbeef yookaan namni godheef waan gootu miti. Waan keessa kee waan jiru yookaan fedha kee waan ta'een waan hojjetamudha jedhee yaadu. Muuziqaa yeroo ijoollummaa keessa yaadachiisu tokko nuuf jedhii jedha. Baay'eedha kan na yaadachiisu. Ooltee bultee hin turin narra, ooltee bultee hin turin narra, ansin eegaa qophaa'e tooda fi bararaa. Ooltee bultee hin turin narra, ooltee bultee hin turin narra, ansin eegaa qophaa'e tooda fi bararaa. Ka jedhu baay'ee yaadadha. Meetiin heerumteetti moo riyaa qabdii jedha gaaffiin itti aanu. Ammaa fi meetiin riyaan qabdu. Dimshaashumatti kanaan bira dabarsa. Gaaffiin itti aanu meetii riyoonfachuu namni barbaadu ulaagaa akkamii barbaadaa jedha. Meetiin nama namummaa isaatiin kabaji. Ulaagaa kan biraa waan barbaadu hin qabu. Nama namummaa isaatiin baay'ee waan kabajuufi riyaa ta'uu fi hin dandeessi jechuu yaada. Yaada kan hin jedhu qaba. Gaaffii itti aanu shubbisa godinaalee naannoo Oromiyaa jiran keessaa tokko nu argisiisinaan jedha. Gaa Wallaggaa yoon isinii jedhee anis sanuma sababiin jaalladhuufi. Akkana akka itti jedhamu kana natti fakkaata. Gaaffiin itti aanu meetiin gara fuulduraatti mul'anni isheen qabdu lafti isheen ga'uu barbaaddu eessadha? Kan yoo Waaqayyo jedhee Waaqayyo na gargaaree aartii Oromoo guddisuudha.
aartii Oromoo iddoo guddaadhaan ga'uudha kaayyoon koo. Kanaga akkasi. Gaaffiin itti aanu maashaappii amma hojjette keessaa sirba baay'ee jaallatu tokko nu affeerii jedha. Kiyyaa 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 yakaadhimaa kiyya loo sheesheegaa kiyyaa 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 yakaadhimaa kiyya soortuu sheegaa ka jedhu baay'een jaalladha. Meetiin amala namaarraa maal jaallatti maal immoo jibbiteedha. Baay'ee wanti amala namaa keessaa jibbu fakkeessanii jiraachuu. Fakkeessanii jiraachuu dimshaashumatti gaafan isinii jedhu waan baay'ee of keessaa qaba fakkeessanii jiraachuu. Soba qabaa, tokko fakkaatanii tokko wajjin jiraachuu qabaa. Kanaaf dimshaashumatti fakkeessanii jiraachuu baay'een jibba. Baay'ee amala namaatu namni qabaate kan hin jaalladhu immoo namaaf dhiifama gochuu. Turan hundumtuu namaaf dhiifama godhee yeroon jedhu dhiifama jechuun koo namni tuun jaallatin karaan beekamne namatti waan balleessuu fi namni hundumtuu isa kanan barbaada. Amala namaa namnitu amala isaa godhatee namaaf dhiifama godhee baay'een jaalladha. Amala namaa namni baay'ee jaalladhu nama dhiifama yeroo hundaa namaaf godhu. Meetiin kiiloogiraamii ishee meeqaa dheerinni ishee immoo meeqaa jedha. Yoo tilleet kiiloogiraama koon ilaalle garuu kanaan dura xinnoo ji'a 2-3 dura ilaaleera. Kiiloo 63. Hojjaan koo immoo isas tureera gaa. Maybe dabaluus nan danda'a. Nammillee gadi hin hir'isu. 162 naan jedhanii turan. Kan ilaalee beekute. Hojjaan koo utuu amma na dheeratee jettee beektaa. Ulfaatinni koo immoo utuu amma gananaa ta'ee jettee beektaa. Hin jedhu. Hin jedhus. Hin jennes hin jedhus. Waan lafa rabbi na kaa'e irra taa'uu waan hin barbaaduu fi isaan achi naasi qixannoo jechuudha kana yaadu jechuudha. Jecha namni siin jedhee amma ammaatti sammuu kee keessa jiru jedha gaaffiin itti aanu. Qaba garuu dubbachuu hin barbaadu. Iccitii maannaaf haa taa'u. Nan qaba. Jecha bareedduu tokko nuu qaba. Jechicha himuu hin barbaadu. Jechicha himuu hin barbaadu. Anumaaf sammuu koo gidduu haa taa'u. Maaf jecha sana gaafa naan jedhame baay'een gadde waan ta'eef arras irra deebi'ee yoo hin jedhe nan gaddaa. Kanaaf achumaa ta'a. Gara fuulduraatti muuziqaa irratti karoora maalii qabdaa? Maashaappiidhaan itti fufuudha moo kan kee kan jedhudha. Maashaappii hojjechuu baay'een barbaada. Maaliif sirboota dur irraanfataman kakkaasee hojjechuudhaaf abdiin qaba. Kan warra dura hojjetamanii qofas immoo osoo hin taane kan koos hojjedhee uummataaf dhiyeessuuf abdiin qaba jedhee yaada. Yoo Waaqayyo na gargaare. Dhumarratti gorsaa fi yaadi ati waliigala namaaf qabdu maalidha jedha. Baay'ee illee nama gorsuu hin danda'u garuu jechuun tu nama madaaluu baanne halaalatti. Ofii kootti dabaleen jedha malee ofii koo keessaa baasee mini kan hin gorsu. Halaalatti nama madaaluu dhiisne maqaa nama laachuu dhiisne yeroo hundumaa immoo namaaf obsatuu qabaanne yeroo maras namaaf dhiifamatu goone baay'een barbaada. Baay'ee fedha koosa guddaadha kun. Kana gorsuu baay'een danda'u jedheera sila. Saaf immoo rabbitti guutu. Maashaappii haaraa nammoo hojjedhee jira. Karaa Mooteessaa Stuudiyoo daawwachuu dandeessu. Waan na dhaggeeffattaniif ulfaadhaa galatoomaa galanni keessan guddoo kabajamaa yeroo gaarii. Bakka kana kan nu fayyame Kaasaa Giraandi Mooliidha. Isaaniinis baay'ee galatoomaan jedhaani ulfaadha.